jechuudha. Safara ishiitii qe'ee gattee deemte jechuudha. Mastuun jechuudha hin barbaadu surumaayyuu ishiin barbaadatte mastuun hin badde. Kanaaf mastuullee qabadhee akka ishiin maal eessatti akka viidiyoo kana waraabde nan gaafadha jedhee tan ture. Ishiinuu deemtee jirti biyyatti galtee jirti jechuudha. Kanaaf immoo mastuullee gaafa dhufte yookaan mastuu sanis qabee harka ishii qabee nama godhadhee nama wajjin qabee fide bakka akkamitti akka ishiin kaaste maal akka haasa'aa ishiin waraabde nagaa keessaanii nagaa koodha galata waaqayyoo akkam jirtanii baga jiraatanii akkam jirtu mee fayyaa geettanii qorri nufaaqaa jira akkam jirtu mee nagaadhaa nagaan jira galata waaqayyoo baga jiraatanii hundi keessanuu isiniin jechuun barbaada. Egaa akkuma agartanii viidiyoo inaan guyyaa har'aa deemee tan ture እና amma gara mana kiyyatti galaan jira oduun deemuu baadheeyyuu jedhee tanani እና haariin jira akka malee jechuudha akka sirriitti boba jechuudha har'a guyyaa har'aa jechuudha maaliif abbaa manaa ishii wajjiniin dhaqnee gaafachuudhaanu lolli akkuma uumame yookaan baakootaan irraa jettee ani garuu dhiifama jechuun hin dhaqe እና manaa gannu ariitee ulee nutti fudhattee jechuudha baay'ee wal lollee jirra ammaan booda ani maqaa ishiin kaasuu ishii wajjin inni siin deemu ishiitti dhufu ishiinis akkanatti hin dhufne jechuudha baay'ee naaree jechuudha kadhadheen jira abbaa miliyoonitillee aarsitee jirti isaan walitti bu'anii adda nama didanii እና ኢንሌ ሂንዲሱ ጀዳ ሲሪያም ሞ ባላ ጉዳቱ ጋጅራ ዋንቴ ሂንዲሱ ጀዳ አኒስ ሞ ጢቂ ኪያፊሌ የቹ ጢቁ ማሃነቲ ጎረደ አባ መና የላራይለ ሃጉርቱ ሺኒ ዋን አከና ነጀላ ገራገርቲ አካሺ ዋን ተቆንጎነ ጀቹ ማሊፍ dhugaa dubbachuudhaaf sirriitti aareetan jira jechuudha. Manumatti galee manuma kiyyatti galuu iyyuu nan qaanaa jira jechuudha. Manuma kiyya kiyyatti iyyuu na aarse jechuudha. Innaa kanaafanii mana kiyyatti deemaa hin jiru hin galle kunuu amma kumartanii urufan jira jechuudha naannoo kiyya jechuudha. Dhiifama sagalee ilma kiyyatu na bira jira waan ta'eef sagaleen akkas seennefani innaa kanaafani isiniin jechuu barbaada sababa qorra kana keessa deemee ishii gaafachuuf miidhamte jedheen ishiinuu mana yaalatti galaa jirti waan ta'eef innaa miidhamte jirti dhugaa dubbachuudhaaf bakka rukutamtillee hin beeku garuu nan laala jedheetanii siin nan laalaaf jedheetan ture ishiin illee nutti agarsiisne mana kootii baay'attee ulee nurratti qabattee jechuudha ulee nutti fudhatte jechuudha innaa kanaaf viidiyoo kanallee ilaalee abbaa manaa kootitti agarsiise isheerraa akka gooru abbaan manaa ishii immoo abbaan miliyoon akkanumatti bakka siree bakka inni of nyaachaa jira jechuudha bakka inni dhiisu jedheeto jechuudha maaliif maqaa na balleessaa jirti jedhee akka malee aaree jira jechuudha amma akkumatti isaanillee tasgabbeessus hin qabu abbaa miliyoonitti haasa'uu hin danda'u maaliif isa waliin ni haasa'uuf nagaaru waan waa'ee ishii wajjin isa wajjin mari'achuu hin danda'u jechuudha maaliif anas na ariitee anas na lolteerti maan booda namni tarii namni alaa yoo nu araarsee nu wajjiniin onni yoo jedhe malee walitti nu fide malee inni anaaf isheen walitti deebinadhee abdiin qabu እና አከናስ ንንጀዳ እና አከናቲ nama dura sirriitti wallaalin ዝም jedhanii nama bifa nama laalanii walitti namatti dhiyaachuunis sin baay'ee ulfaata jechuudha. Inna sababa kanaan hinaaniidhaan waddaan baanee jirra sin jechuu barbaada. Inna kaa'oo rabbi jedhe garuu immoo akka ishiin yookaan garaa jabaatteetis mitiin beekamu garuu immoo bulana yookaan ofiishiitii dhuftee dhiifama naan jechuu dandeechi ta'a maaliif nuti hunduu biyya arabaatti waliin jiraannee wal argine wal bilbilaa wal argine biyya arabaatti wal beennaa waggaa dheeraa waliin turre waan ta'eef yeroo san wajjin dabarsine sallaalte yoo ishiinis natti deebite hin beeku anis sababa sallaalee tanan garaan keenya rabbashe malee homaafiyyoo miti sababa viidiyoo waliin hojjechuudhaan walitti dhufnee waliin taphannu kanaaf malee ani fedhaallee hin qabu ture bakka ishiidhaan wal dhabii hin barbaadu ture iyyuu jechuudha. እና ከነሌ mastuullee hin baddee mastuullee balaa isheetiin hin baddee jechuudha safara isheetii qe'ee gattee deemte jechuudha mastuun jechuudha hin barbaadu surumaayyuu ishiin barbaadatte mastuun hin baddee kanaaf mastuullee qabadhee akka ishiin maal eessatti akka viidiyoo kana waraabde nan gaafadha jedhee tan ture ishiinuu deemtee jirti biyyatti galtee jirti jechuudha kanaaf immoo mastuullee gaafa dhufte yookaan mastuu sanis qabee harka ishii qabee nama godhadhee nama wajjin qabee fide bakka akkamitti akka ishiin kaaste maal akka haasa'aa ishiin waraabde ishii afootti nan haasofsiisaa isaanillee walitti nan fide waan kana ragaadhaaf nan godha jechuudha innaa kanaaf ammallee anillee xiiqidhaaf hin dhiisu jechuudha maaliif mastuunillee sababii ishiin baddeefis hin beeku waan kana akkana na xuxuxxee ishiinis deemte jechuudha
እና kana isiniin jechuu barbaada. Amma gara mana kiyyaattiin galaa dallaa kiyya duuban jira waan ta'eef akkas isiniin jechuu barbaada. Innaa naganaa ta'a. Kana isiniin jechuu barbaada waan ta'eef ani bakka viidiyoo biraatiin naga walitti deebinutti viidiyoo gaarii hojjennee walitti dhufnaa yookaan immoo abbaan miliyoona ammallee inni nama raare waan ta'eef yookaan isa gargaaruudhaaf yookaan immoo waan inni naan jedheen ishii naan jedhaani na waan tokko naan mari'achuu danda'a yookaan immoo yookaan inni illee naa bilbila waan ta'eef sababa isaatiin yookaan dhufuu danda'a ishii dubbisuu hin danda'a. Innaa kana fakkaataa nagaan nu tura isiniin jechuun barbaada isiniin jedha. Innaa nagaan